Oko Hello. baay'ee masii yaadeen naannoo keessan dhufe. Gadi beemee takkaa isa dubbisee hin deebi'e. Maal hojjetu na eeyyamsiisee dhufte? Maal jechuudha si yaadeen dhufe jechaan jira. Har'a mana keessaa bu'uun barbaadu. Guyyaan kun baay'ee na jibbisiisaa jira. Guyyaan har'aa anaaf guyyaa gaddaa koodha. Maali waan jiiltee yookiin waan kakattee wayii qabdamu? Eeyyee, guyyaan itti nama jaalladhu dhabedha. Ishoo galatasaa. Akkas jechuun koo gadda keetti gammadeen miti. Waan ati dagatte tokko si yaadachiisuuf malee innis namni ati baay'ee jaallattu si dhiisee deemullee guyyaan har'aa immoo guyyaatti nama baay'ee si jaallatu argatte waan ta'eef amma gadi ba'ii isa dhiisiti. Kottu balbalarra ga'eera. Tolee dhufaan jiraniiti. Tole. Eeyyee addunyaa kanarraati namni hedduun du'ee akka bulu daa'imni baay'eenis dhalattee bulti. Akkasuma immoo namni nuti jireenya keenya boriif abdannuu fi baay'ee jaallannu yoo nu dhiisee deeme namni jireenya keenya borii nuuf bareechuu fi baay'ee nu jaallatu dudduuba nama sana akka jiru hawwannu. Kanaafuu guyyoota umurii kee keessa jiran jaallachuuf yookiin jibbuuf sababni kee nama ta'uu hin qabu. Na amani yoo akkasiin amantee fudhatte miidhama karaa namoota sitti dhufan baay'ee isaaniirraa bilisa taata.